Yesus karaadha dhugaadha jireenya namni Yesus Kiristoosin of keessaa qabu jireenya bara baraa of keessaa qaba. Namni Yesus Kiristoosin of keessaa qabu fayyina bara baraa of keessaa qaba. Namni Yesusin qabu lubbuu isaatiif jireenya isaatiif wabii qaba. Sababiin isaa Yesus Kiristoosin gaafa fudhanne jireenya keenyaaf fayyina nagaa fudhanneerra. Kiristoos Yesus Kiristoositti kan hin amanne ammayyuu itti faradamaadha jedha sagalee Waaqayyoo. Yesus Kiristoositti kan amanan Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1 sagalee Waaqayyoo kana jedha. Firdii warra Yesus Kiristoositti amananitti faradamu tokkollee hin jiruudha. Seera fuuraanii nama jiraachisu seera du'aa isaa seera isa du'atti nama geessu jalaa si baaseera jedha. Karaa Yesus du'a jalaa baateetta karaa Yesus cubbuu jalaa baateetta. Yesusitti kan amanta jireenyi bara baraa isinii kennameera. Yesusitti kan amanta fayyinni bara baraa isinii kennameera. Yesusin of keessaa kan qabdan fayyina bara baraa of keessaa qabdu. Yesus jireenya bara baraa sii kennuuf dhufeera. Waa'ee lubbuu kee kan dhiphate waa'ee lubbuu keetiif kan dureessiif jedhee aarsaa kan ta'e ilma Waaqayyoo Yesusitti yoo amante jireenya bara baraa ni argatta. Yesus Kiristoositti yoo amante du'a jalaa baata garbummaa cubbuu jalaa baata. Kanaaf du'a jalaa baa Si'ool keessaa baa dukkana keessaa baa karaan jireenyaa Yesus qofa. Karaan jireenyaa ilma Waaqayyoo qofa. Namni ilma Waaqayyoo Yesusin hin qabne jireenyicha hin qabu. Karaan gara abbaatti geessu tokkicha inni immoo ilma Waaqayyoo Yesus Kiristoos qofaadha. Yesus Kiristoositti kan amanta jireenyi bara baraa isinii kennameera. Kanaaf gara mootummaa Waaqayyoo kottaa gara Yesus kottaa. Yesus ammayyuu harka isaa bal'isee isin waamaa jira. Sagalee Waaqayyoo kana jedha. Simbaan kan isinitti ulfaatu gara kottaan immoo isin boqochiisa waan jedhuuf ba'aa cubbuu jala giddilla cubbuu wantoota cubbuu suratu daba jala amma dafitu yeroo jiru bai. Sagalee Waaqayyoo kana jedha. Yeroo itti amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa nutti dhiyaate waan jiruuf kottaan dammanna waan jiruuf amma guyyaan fayyinaa amma guyyaan jireenya. Kanaaf gara ilma Waaqayyoo Yesus kottaa. Yesus Kiristoos malee jireenyi nagaan fayyinni hin jiru. Kanaafiyyuu yeroo kana wanta isinitti himu karaa amantii irraa jireenya irra kuftanii kan jirtan kana fuula Waaqayyootti araara kadhachuu qalbii jijjiirachuudhaan qophaa'a. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geddaradha. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geddaradha. Lafta kuftanii ka'a dukkana keessaa ba'a Si'ool keessaa ba'a. Yesus Kiristoositti amanaa jireenya bara baraa ni argattu. Cubbuu keessaa ba'a Si'ool keessaa ba'a. Sodoom keessaa ba'a jireenya Sodoom keessaa ba'a. Jireenya Waaqayyootti tolle keessaa ba'a jireenya cubbuu keessaa ba'a. Albaadummaa isaa ejja isaa sarasaa biyya lafaa ganaa dhiisa. Biyyi lafaa yeroodhaaf hin darba waan ta'eef jireenya keessan akka nalle sababiin isaa lubbuu keessan isa bu'aa isinii qabu isa borjiraatu lubbuu keessan mararfadha. Yesus jireenya bara baraa sii kennuu dhufe kanaaf jecha Yesus Kiristoositti amani cubbuu jalaa ba'i hin jiraatta jireenya bara baraa hin argatta. Kanaaf Yesus sababa cubbuu keetii waan du'eef Yesus Kiristoositti yoo amante jireenya bara baraa qabda. Yesus karaa